dhaggeeffadhu kabajaa waa siree keessatti boloo siree kiyyaa bultaami dhagaye obboleettii akiraan loliniiti. Maal dubbattu dhimmees keessa rakkeessi dubbisu maaltu jira as keessa. Wanni Teenna jennee dhufnee si wajjin taa'aa ture akkamis irraan dubbanne eegagaatti nu naquu didde. Naarrabsuu qabda gabbaatee Ingiliffaan biyya Jarmaliin jiru jettee qoosaa godhuu qabda achi deemtee si ati Abdurrashid irra qaale. Ingiliffaan maal doochiinyaa jira maa'iita dhaggeeffadhu. Adeeroo Oromoo ani dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu duraattillee. Asli namarraa dubbatan. Dhaggeeffannu deemi kaara yoon dhaggeeffanne wanni biraa maa inni maa. Dhaggeeffadhu nama daffaruu dandeessuu fi nama arrabsitu adda baasii ilaaladhu. Nama ajandaa godhachuu qabdu adda baasii ilaaladhu. Obboleetti dhagayi amma sina dhagayi. Ati mootummaa miti rabbi miti akkasiin jedhe. Namichi eeshii dhaggeeffadhu. Ani yoo mootummaa ta'uu baatellee artistii teenna obboleettii tiyya akka kee miti an biyya guddaan jiru miskiina dhugaadha sun. Kama of dhaabde. Mirga na dhagaye nuti kabaja siif qabna. Ati kabaja nurraa fuute akkasiin jechuun jiru. Kabaja namni qabda asli geema kana na bira dhaabbadhu jees dadhabee makiinaa diimtuu yoo naa kanatti malee fiidiyoo siin dalagu jettee nama natti deemite ati nama fiidiyoo nan ta'e dhaabbatee halkan guyyaa siin dalagu. Infaadhu kan ummata naan beeksisin dhuftee waan naa kanatti amman sii kan nagabbeeyan. Asli ati ani geemman beeysa sappoortii nama godha malee dhaabeeraan. Maal taate waliin guddannee as geenye eenyu caalteeti maaliin beekamteeti sadarkaa kamirra geesseeti maaliin caaleeti waggaa deemee torba waggaa deemee torba asli dhaggeeffadhu waggaa deemee torba loona akkanite dhaggeeffadhu asli wallaahi dhagge leenca naa kannite seetiyyoo maani banini hin jarbar ani waggaa deemee torba nama barattee maal barattee nama qabsite asli dhugaan siima doktorummaa fudhattee nama xiqqeessuu fi arrabsuu malee hin jiru kabira ما أمتك كجبت من سبب. أبوك كادو تستني كذا سكندي كلان كفو ثالثة ما تنسلو تنجرا. ديم أشي تكادو تديم جذبة لأن أرسلنا موان بركة سنة جذبة. أكبر. أنا يجوا ما يوم زمان لقى بكا مو تبت مو هذا زمان مصر وشرو. Ati otoo deeman taphatin nama gasti nagalchooti dee hadaamina dhaabee arramoo hatamanii natti ergatta. Samiin deene kaaduma maafin si galcha gasti maafin si galcha. Ati nama makiinaa cimtuu naa kanatu malee siin hojjedhu fiidiyoo naan jee barbaadu. Kaniin gaafa taphatu. Ayyee. Video mallaqa kennitu malee siin hojjedhu siin jedhe. Maal taateeti ati? Biyyumaan irraa dubbatta amma akka nama naffitti akka nama haqqan irraa qabutti maa deemtee na dubbatta amma teessee akka dhiiraa. Anyi hiriyaa kiyya jeetiin naa dalagisitee geemii miti gaafa arabni mataa keessatti faratte nama mana yaalatti sirraa kafaleetti fuudhe taraadha salphii afaan kebbanii sii kafale maallaqa kee kaashii harkarratti sii kana yeroo sadi maal nadhaadha gaafa namni hundi sirraa qabde nama deemee si fuudhe mana yaalaa keessaa Sooraalee dhibbaa deem baalageedhaati baalagee sadaqaan kibirte malee maal taatee afaan ol qabdi sadaqaa oromootiin kibirte malee maal dalagatte mi money okay akakati miti takka gaham dafkite dalagatti sadaqaa diaspora irraa kadhatteen ani namatti naajamu ani nama viidiyoon dalagu guyyaa kan dafkite dalagatti guyyaa kam akka dhiiraa dafkite dalagatteeti asiin dubbatta achi baatee na hamatta sina tabsise asli dooraala dhibban sharafee carraa damnee sii kannee wanatti na dhaatattu takka hin jirtu asli yoo kana na dhaatatte an nama imana si qamaasisu nama gaafa deemu hadiyyaa akkas sixoota akkas fakkaatu sii kannee deeme maalagaan kaashii obboleessa kiyya jee anatti dhaatatta ana dhaatatta Khalid reedii gaafa deemuuf hin deema jee gaafa meeshaa Khalidii kan lakkaayee harkata si kaayaa viidiyoo natti na dhaatattu hin jirtullee sii galee wanni ajandaana godhattullee ni jirtu asli asiin kabaja stop kalas kanuma. Ari ke zabaten Asli Nazra Ari ke zabaten Asli amma Ari ke zabate haye Ari ke zabaten na agabbate dunda arse male malitti na rasle amma Ari ke zabate fitadu fa eshi na rafsi fitadu fitatte
barbaachise gabbate. Fixattee. Maali yoon fidadde maal qabda? Okay. La arina asirraa galu xiqqoo dhaadhaan si fixadhu amma akka tana maalitti haasa'u. Ina nasraa keenya anka jedhe waan badaa jenne. Wallahi waan badaa jenne anka jedhe intalooni 50,000 qofaan si dursaa jirti. Anka jechaa jiru. Dhaga'i sin hamanne intaloon 50,000 qofaan si dursaa jirti. Ani pooyintiidha naase. Tokkoffaa akkaataa intaloo situ carraa kenneef akkuma ati miliyoona 70,000 mooyamteen koomentii kee dhugaa itti ergi nasraa itti ergi isin jechaa ture. Ila maatti yeroo mooyatan dafanii itti ergan carraan kennaniif nu hundi kenna itti ergi isin jechaa ture. Hindi teette eeyde. Gift qoy nasra bakka qoy amma arin sirra gale qoy kaina sona shi ina sona qoy wallahi ismu duga namtu na man qabu hin beita marka yalle amma ka arin tayni ana fatalle afanu rabbin wadde se bale garan ke na tari la hin beita dage fa ina ana amma yechu ani duganna ars wallahi duganna arsan sigale kazan nasra ittergi nasra kenya ittergi jiratur diddetinin aid hin dufe spirit challenge dufe Nazra spirit challenge in jiru balesi wallahi ngidere ni gemi ta batwara bale comment barata yumbe because ati oboleti tiya riya biya bakati baye walitti diyanna wajinyanne rakko ballo waji dabarsine video hojjachu ani qata dis ka video timiti na hojjachu didemiti ka ada dubbata rasi gale am video yo hojjachu didelle ti qofa miti sabona halkani guya support na goro yu video hojjachu hidetila namni achirat isaga أصلين سبورة روجتين ونوجد يوم من سيزو قبضي قال كنافي هندد شراك نتف تيتين ما في التين وتتبت نصر سبير challenge جروزي يرو دقيقة الله ibarat dari ibarat di dani tifutan hanya immuatam amma ta bin da guyecho karabin nati argu kuma shantama qofan sidur siti Yero secondin kudana bu ani len calama jijjiirete ni kuma jaatama redder bayyadu ati geemi balete wallahi ma gaba sabona ko geemi secondi sadi kabu balle sadi ti darbeti motam ani ujolen hundi nabe ka yo ati ibin na wallahi dare dugara na ragunda te taba keessatti fedhu kadhe hafidu akka jettu kadheetu hafidu ibin jechu namicha kuma 70 nu dursaa jiru bar kuma 90 itti gadhiisee moose gaafa sabboona sigale soo kanaafi ani hamtuu namaa qabu bakka fedhe namni haa dhalatu gammachuun oromoo gammachuu kiyya keessattuu mootu leenca miti ilillii takka yoo darbe maqaan kiyya mul'ate akka maqaan ummata achi jirulee xuraan fudhu akka oromoo garuu rakkoo jiru maayini Nadattu ani nadanno nama Ibrahim barbaadusi waan nama biraati goote na nadanno Nage asli nage wasitima nadanno nama biraati goote tanatti atasit nadattu ani nage barbaadu asli akkana nage asli dhugimna nage fadhu asli an dhugara bindu badda nage fadhu akkamuuf itti yaadaa turtanii milkooytanii jirtan abbaate wallahi milkooytanii jirtan akkana moomuuf sagantaan karooraan itti yaaddanii sawwarra guruppii ijaaratu baatee jedhama asli nama wajjin haasa'u qabu yoo ragaa qabaatte mootuu fiduu dandeetta kunoo uummata biratti asli mootamuuf wanti jedhe hojii ati mootamu wanti irra dalage yoo jiraate ragaa dhiyeeffachuu dandeettaan guruppii qabu maalin jiru maal keessa jiru no nama sooshaal miidiyaatti ani wal beeyna maaliif akka hatta tamenin beeka geemi gaafa taphattan bakka biraatti gastii bantanii irraa dubbattan laayifii yeroo taphattan irraa haasoytan dhaggeeffadhu walitti hintanii wal yaamtan osoo geemiin illee dhuftanii wal mari'attan siigalee wayii harree galame kana hunda na biraanii qabdanii asli hin qabdan itti milkoo itti yaaddee himi bagaan moomi anaaf ani lolli biyya taa'ee Hayyee eshi akkas jetteemi na dhageeffadhu amma ana na dhageeffadhu
An akka athleetti akka kiyyaatti jechuudha. Akka athleetti har'a kee qofaa miti. Ka viidiyoon dalagii kee qofaa miti. Ka galtira dhumarra dhufe kee qofaa miti. Kana ka godhu na dhooge na dhageeffadhu qaba. Kana ka godhu na dhooge ijoollee makeen ijoollee Oromooti. Gizee an viidiyoo nama hojjedhu kadhattu naan jedhan. Gizee an galtii nama sirra galu kadhattu naan dhageeffadhu. Akira maal murteesse kanarra abbaa danda'e ililli waliin guureetiin deebisee kennaafi viidiyoo hin hojjedhu galtii namaatirra galee hin himu jedhee murteesse sun ijjannoo asliiti. Ijjannoo kaleessa ijjadhe mootu har'allee godheera. Gizee ati laayivii seenturraa dhufe ergasii mootu dhumara daqiiqaa gizee gahu gizee sekendiin gahu seene waan ijoollee kaawwanii kennu si kenne maal balleesse nasraa kome mee maal si keessa sirraa hidhise. Wanti ani je fiidiyooni sirri. Sagalee keenya. تعال فوق بوسه كده Moni fiidiyoo مو كتير ممكن تعمل مدير عندنا fiidiyoo ati wanni dha dhaabbatamaadha biyya tana hooggantaa deddeebitee fiidiyoo warra geemaraa taphachuun sirraa safuudha jechuudha. Hanga qeensa hanga mirfeensaatti si dalagi. Yoo narraa guddistee malee laayivii Anaami arraba. yeroo geemii naabi geemii ta'e takkarra naan beeku takkarratti geemii ta'e takkarratti galtii xiyya dhuftee na wajjin dubbanne siigalee nasraa maa irra jirtee nan gaafate nama fida achi seentee asii seentee abalu kana godhu deemte akkana mo'amimi ani sadaqaan hin jiraadhu ani rafee kee geemii taphadhee hiraata alaa kanatti hin bitadhu siigalee ani bakkuma hin jiru laaluudhaaf Lamaan nyaam. jira. Amma. Isakke ani kuno diasporaadha lafa kubee gana saaraa deemuun ta'u Liibiyaa keessa kaleen irraa baasutti hin jiran Ijipti irraa ka'ee dooniin as dhufuun deemu sii galee akka eenyumee inuma laaluuf hin taphadhe malee wanni naa guutuu hin jirtu wanni naa hir'istu hin jirtu isin warri gartee miti namni. Yeroo warra biyya maqaa keessa jiru wallaahi. Biraa talaa kana keessanii. Sana numa jedhe dhugaati biyyaa. Sirriidha kun. Sana numa jedhe dhugaa rabbi. Amma anfaa ganaa kun asii okkee inni irratti badde karaa deemee ati dhufuuf deema. Sana numa jedhe sana sirrii jette. Waan sanaa sirrii jette bakka anallee rabbi asii keessa dhufaa ganaa baasu. Lamaan nyaam congratulation. Ware, congratulation mata fudhadhu. Deem irratti. Deem caccaba gammaddee. Saudi Arabia. Nasricho. Nasra. Inari wala. Onne qabda barra kolje. Inari. Wallahi inari. Garana nyaatan. Dhugaa rabbi inari. Ashi. Ashi kun warra adawii ana miilana Yooti aaru. dhaggeeffatu isin warra nasaa gursum miila sagalee seenaa galmeessitanii bar seenaa ajaa'ibaa. Uummata taphaa keessan isin. Uummata taphaa keessan uummata jabaa uummata gaarii siigalee gootota Ufii kiyyaa warra nasaraa gursum irratti duulaan kufina jedhu dhageenya rabbi gurra na qaba qabrii qaba. Sayyoo warri jedhe jiraate ragaa wajjin nuuf fiduu dandeessa. adii ko Sun baga anchili. baga gammadanii ani I don't care. Okay? Diina keellee naafxanyaa warra Facebook irratti biyya irratti walooltaniin kana malee hin argine. Saniifuu Oromoon diinummaa kee qabdullee hin jiru. Isin warra social media fayyadamu as dura waliin diinni kiyya guddaan isin tokko si afaaniin malee afaaniin hidhii tana guna gadhiisanii jechuun malee Maal balleessa siraan? gaafadhu ifin dhaadina mana sana jibbite jirra gaa wajjin sitti hima. Maa asli kana nagootee jedhii himi kaashi. Kana nagootee jedhii hime. Himaa asli sirkii si bilbilee viidiyoo naa dalagaa isin ijoolleen kaayiroo hiriyoonni Hin kiyyaachisa. dalaguu kafalii siin jedhan. Ati na dhiisuun innaan kafalii siin jedhe. Maa kafaltee dalasiifatirree sun ikkoo chiloo taanu. Inni koo Oromummaa fi miidiyaa qabu bara. Viidiyoo naa dalagi jennaan isa dhugaa dubbachuu ta'e na dhageeka. Amma wal dhageenya kan. Dhageeffadhu wal dhageenya. Asli viidiyoo naa dalagi hinaan jette. Ani viidiyoo namaa dalaguu dhiise eegara dalaydu malee jette. Kafalii siin jedhe kafaltee dalaga maaliif waan viidiyoo na biraatti dalagu kadhattu naan jedhe akka obboleettii tokko bira dhaabadhaa dalagii siin jedhe firii kunoo silkii takkitii tana malee hin qabu soorii firii koo walla silkii natti dawwalte sirraa kaasuu dhabu guyyaa kafalii siin jedhe kafaltee nan dalaysiifanne
geemii keessirraa naafne amma abbaan fire viidiyoon adala jinaan jedhe natti an viidiyoo tola dalagu peejii kiyya ko tola dalagu kafaltee osii dalaga rakkoo miti ko isdiimi bar namarra sitti me bar galsirra sitti me keessanatti dabala sitti me min shiggiraallo. Nakan akka inni gaafaan si dalagu oromummaa fi si dalagee oromummaa nama biraa qabdaati eenyu taateetiin nama eenyurra taateetiin. Maana dalagisiin jedheen naa dalagisiin jedhee naa dalagisiin jedhee naa dalayde. Sha. Naa dalagisiin jedhee naa dalayde. Amma hundaaf dhagee ajandaa Mohameetiin jira namootni gammattanii ani miira keessaa bahe garuu wanti ni laayifii lamata deebi'eef ati baltee ajandaa haareetti ati eegallaaniin laayifii seene sii galee gasti seenee siyaasaa. Baatee seenteedha. Beekin seene. Baatee seenteedha. Dhaggeeffateetiin seene gaa. Sorry. Dibbeetu jirta sii galee. Bakka sorry. Bakka adeemsifataa jedhu ofirra. Nageenya bakka nogizee biraa hin mootaa. Kaayiroo kootu si zeerumsiina yoo waraqaa argata. Isin wali shantanii guyyaa hundaa kadhachaa ooltanii amma sachiin isin wajji waa kadhachaa ooluu dhufaa miti. Deemni magaalaa seeni amma. Noo jechuun yoo waraqaa argatte miskiinni tokko sababaa keetiin aboo koottoo dhugaan jechuun gaafa waraqaa argatte amma barumsarra jirta. Ati akkana jiru goggoriin asii bilatti nama biraatti hojii fokkori. Yeroo qoosaa wali qabu yeroo miira keessa jiru naafatti waan saaxillaa. Now do you want for Canadis? But Amira it is just a game. Game no kono Gilifa ma van Gilifa it is just a game kono baka anatra Kenya Mira Kesa bay. La ilaha illallah. Osa Canadis okay. Osa Mudi can not do Nasai, Amma Hero Nagak Abumane, Amma serious no Jasa Jata, you know, Kaletoma. Ingilizi amma natti haasoftu kurree sadaqe yuunoo jettaan baqataadha jettee natti amantaa reefgisee ingilifa turjumana fidatte yuunoo naan jetti argaa oromoo argina muudina qabattee amma biyya farii jette sadaqe reef amma yuunoon kurree sadaqe. Karaa bara oromoon ofii malee bakka biraatitti waliin dandeettu amma yuunoo jette reef sadaqe ingilizanyaan kun. Muujii gowwaa sana beekaa sirra qabnaa carra. Ingilizanyaan gamaraan barbaadu jedhamanii nama shantama. Ana Ari Mansur Abadofi. Wallahi Ari Nasra Milan. Wallahi Tukara Watan Ari. She Moater. Ana you know Minam Lena Ninjari. Rockizera. Kasabati Rakan Engil. Amma is the Rangal and Mugazita. At a garden of Tasman Yamranisi. Patajabo. والله أنا ربي أنا ما إذا رجع ربي تمارا كيف أفاني واسا ماله أنا قد ذي وجنيان بتي قد أنا ما أفان رمواسو تك أرجونا مقارن كي يلان دومتي رجع ربي يو نعم يت أنا أتكلم Ifa mana gafa duga buya masi adam bana. Agefa jarsu kay masi kanini takapa bana di obole sa kaya kakay di waling kosne waling tabana video dala ni social media. Takaji. Lamma pa ma kadil leo ta de firman dawo gorte ifa maka ifa ma isinu matu yar sa yar te ore yar sore ma sibe kareka. Lamma pa oromo dimo amnesi mo tane kajat silana wo brata te oromo mo tane jatte boya go chap dasti banatte nama sambar badde jatto. Ani afan luketi hanga dwana kana mi bo ende. Batan. Okay. Amma dage fadu kashi na dagai nasra. Na dagai. Nasra. Ila geemi mo'atamu nama arsa. Nama arsa jedhe. Amma kee kuni akkam ta'e beektaa isa dhugaa rabbii gizee tokko tokko qoosaa dhugaa walitti himna. Kee kun akkam ta'e beektaa akka fiigicha qananiisaa bara akkaan miidhamee jidduun addaan kuteessan ta'e. Sekendii kudhanaafuu adda kutte. Saniif jedhe malee yoo mo'atamte dhugaadha akka sabaatitti nu aarsa intala sabaatti ati artistii keenya wallaahi. Sekendii kudhanaafuu adda kutte. Sigale kanaafi hundaafuu jechuun gaddi kee gadda kooti guyyaan gammachuu aaritti si harkaa deebi'u isaatiif I am so sorry dhiifama. Hin aarini miira keessan galini gootitti teenyaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa jaala Oromoon si qabu argitee kumaatama dhumni achi taa'aa turre qorra keessa taaptaap godhaa turre sigale.
Kanaaf ati waan feetetti nu fudhadhu ifin keessattuu ana gara fee waan feetetti na fudhadhu ani baay'ee si jaaladha rabbi umrii si haa dheeressu rabbi haftaamii addunyaa kanaa si haa godhu gara laafettii koo afaanuma kanaa dhoota malee ati garaan kee xaliilaa funnuqin jedhin ka dhiifama ishii yoo aarte. Isi deemi Maayin? akkiraa dhufiimu daanzan sidama yeroo baay'ee Maa dhiifama naan jette dhiifama si gaafadhe maal naa dhaamtare? dhaggeeffatu yeroo waaqeexxu yeroo rabshaaf gabbaatu namarratti gabbaatu laala waan irratti gabbaatu ani takkaan sin keegneen takkaan si afaan sin dubbanneen si galee garuu ati afaan mi'eeffattee daqiiqa shanitti laayivii banattee jilba dheeraa kana ceekuu gubbaan dabarsitee akkasitti teessee nama haasa'uun lama dana deebistee Haadha. Sorry bakka. Ishi. Bakka deemfataa jedhe haadha koo deemfataa jedhe. Ajandaa jijjiirra. Fataa jedhe deemi. Ishi. Garaa jabaattee deemtaare. Asli jeki ya dura abadi mujrima yijji matekka waraabessaatti keessi. Bayi. An garaa jabaadhee harkinan tuqutu gadhu bayi bakka. Maa warruma biyya guguddate jiru namara cufaa miskiini namarratti cufuun sodaata. Wallaahi. Amu dhage muudii qabataa irra waa takka siingeetiin bakas oota bareedaan sii kanna. Asli. Wallaahi muudii miti atummaan cufadhu. Wallaahi atummaan cufadhu garaan nan danda'u. Garaan nan danda'u jedhe bara. Asli kaya waan ani moo meetiin sii maara jeeffadhu. Dhage. Kunneen meetiin kan dhugaa jirtuun sii maara jechuudha. Nasraan diyaaspooraa deema taphatti jechuudha. Qabadhu kan sirriitti qabadhu haas. Silaa amma si taate duunee bal'ee immoo hakamtu. Silaa nama biraa ka Afrikaa keessa jiru abbaa fadallee ta'e duunee banna malee immoo hatamu. Oromoo namni kumni sadeen kun beeka reefun dubbanneen. Isni galee kanaafin nasraan nama sadaqaa kannuun itti halaaliitii miti. Nama itti baastuu miti. Geemiin tun sadaqaadha. Maallaqa keenya diyaasooraatiin kanninu. Jee namni irra guddaan akkasitti ashobbistu jee na dhiise akkaan kanaaf moome qofa akka beeku. Malee namni na jibbee osoo hin taane namni na xiqqeessuuf osoo hin taane nasraan maal jechuuf geema taphattiidha. Kan sirriitti jala muraa beekaa. Galatooma. Galee. Sorry. Reality. Wallahi keessa namaa rabbi beeka. By the way. Ishi. Okay. Ana akka asliititti anama akka kiyyatti akka nama tokkootti takkaa namni nasraan maa ta'u beellamatti maa taphatti naan jedhe tokko hin jiru. Wallahi kakadhisitti maqaa. Nasraan diyaaspooraadha akkami geemitatti homa keetu namni maqaan itti dhahe tokko hin jiru si galee. Mungkin Allahu alam ta'uu danda'a. Hin ta'allee hin fakkaatallee. Wallahi dhuga. Si galee mootu xiqqaashoo atillee diyaaspooraa yoo jenne amma akkasittillee olaalle diyaasporaan geemiin taphachuun siin haarawan baane. Ijoollee kumaatamaantu ijoollee Oromoo taphatan diyaasporaan warri sirra biyya gurguddaa jiru biyya Jarmanii irra guddoo illee taphatan mooyaman illee hin beekan. Si galee kanaafi yaa'u Allahu alami garuu mootu intaloo forsaa akka kenne tokkoffaa na eegiisan isin eeguudha itti mudduu ture walirra lammaffaa ispirchaalenjiin yeroo baay'ee nama shawwadaa qabxii walitti dhiyaataa deema abbaan asiibattu mo'ataa sadaffaa kanammoo mungkin mo'atutu malaayyuu atis isillee mo'ataa miti taphichi tokkomaaf tokko yoo mootu baalaansii ilaallee situ mo'ate ati miliyoona tokko 70,000 buute tapharraa isii 500 argisiisii galee kanaaf yoo baalaansii baay'ina qabxii walitti finne ko qabxiin keetu caala dhaqee ilaali viidiyoon hin jira. Ilaali yoo edaate garuu si anamma kana akka ati jettillee ta'uu danda'a ta'uu dhabuu mala garuu sistamuun akkaataa ati itti fayyadamte santu xiqqashoo miidhaa qaba jedheetuma fudha malee ammayya nama kamitu qabu. Asirratti dubbiin asirratti hin beekamu. Gaafa duraa yeroo namni geemii taphatu osoo abbaan geemoota taphatan hin dhufne isin gastii seentaniiti yoo bichaaleen hin dhufne akkana goona. Yeroo taphattee moo'atte akkana godha. Yeroo akkana gootan akkana godha jettanii jila nama geema bal'amaa taphachiisne.
dhuftanii gastii mariisistanii biraa baatan yaasni. Ani geemara yeroo hedduu hin taphadhu geemara normaalaa wayii hedduu hin beeku. Maaliif ol seentanii dhuftanii maanatti ni minaasni. As mana kana teessee waa'ee kana natti himtee ati. Natti himtee. Ani afaan. Sitti meeqa? Waa'ee sitti. Himne waa'ee sitti jaalan gidduu bal'aate. Mungkin ati yoo san hin dhageenye malee inaat gizee xiqqoo hin teene yaani nasaraa keenyaa afaanuma takka dubbadhee yoo nasaraa keenya daqiiqallee wal jala ga'eera namnillee taa'umsaan hifateera ispiir chaalenjiif tapha walii gala ispiir chaalenjiin yoo hin dhufne tapha balleessii irra deebi'aa taphadha irratti walii galaas hin jedhe ergasii immootu koomentii jalatti illee barreessaa turre sii galee hundaafuu kee qofaa miti ani galti rakkatee dhiise sun ture kophatti arasiin harawaan baane lamaan ninyam ati gizee kamuu moo'attuudha rakkoon qabu. Niin baasanaafteen faanaan jedhe itti ergee intaltiin geessisti ani afaan isiin beeku amma rakkoon tokko ani waan hin moomeef niin beekan dhugaa rabbii bakkee ani moomeef tanuma rakkoon hin jirtu. Ani taphadhees illee laaleellee wanta quuqamallee hin qabu quuramallee hin qabu gadda tokkollee irraa hin qabu. Sini galee kanaafillee wanti ani narraa xiqqaatu wanti naa guddatu hin jirtu. Geemmi takkaffaa yoo taphatan abbaa taphate saniitu wanni irraa argata malee biyya takka mootee biyya takka hin moone inni jedhamu yoo bal'ifnee laalle waan bu'aa qabu miti waan xiqqimii qabu miti. Garuu wanni ibsu jaalala qabu ibsa. Sabakee biratti. Sadaffaa jirta tooppiin si taphachiifna bakka rakkoon hin jiru yaaddisu. Amma dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Sadaffaa jirta jedhati. Guyyaa lamas hafe jedhe laayivii deddeebi'a kootu yeroo sa'aatiin lama hafu. Guyyaa lamas hafe sadaffaa jirta borullee kootu galgala kanallee taaptaaphi haa godhanii. Yoo sadaffaa kanarraa gasin miliisin mana akkana kudhanii keessa gasin seensiisin tooppiif taphadhu ishii akkasii wayyasillee akkaawuntiin keelleen gubatu nanuma arga riippoortii godhesirraan gubatu ifaajeen uummata keessillee hunduu sibira gaa 500 badhaasa qaballee ishi egaa waan ati hin beekne natti mijette sitti himaa na dhagaye amma sitti himaara kun amma tooppi sirii jirta yoo tokkoffaan xumurte tokko yoo namni riippoortii irra godhellee namaan wal lolte yaadan gizee wal mormitan riippoortii godhellee si jalaan gubatu lama mootu $500 badhaasa qabda waan amma uummanni keessii kenne irratti kanaafi borullee iftaanillee taaptaap godhi guyyaa lama 2 days jedha reef laaleera wannoo kee jala san booda guyyaa sa'aan lama galu immoo eegalu hundi iftaan irratti hirmaannee yoo dandeenye Toophii waan itti taphachiifna ishee bilnasiya akka obboleessa keessatti ana malee ta'u. Ishee yoo injifannoo takkaallee gammachuu takkaallee akka taalammata argattu jechuun kun nasiyaadha. Ani yoo waan ijoollee itti fakkaate kun nasiyaa siime kan itti fayyadame deema. Nagaan ture. Hunda caalaa akkaawuntii kee akka hin gubanneef si fayyada yoo Toophii waan hin xumurte. Yoomi taphata. Guyyaa lama qabda amma guyyaa lamas hafe. Tooppiin biyya keessanii xumuramuuf guyyaa lamas hafe. 2 days jedha illaalta achi jala hin mul'ata inni guyyaa lamas hafe. Walii bilbil booda naa bilbil. Amma deemi boqonnaa fudhu boru deemi isaan dheeraa taphadhu ibsaan taphadhu. Taphadhu jettii sin danda'u kaa amma ati aarte. Gaa istaappii gora. Ani waan wajjin taphadhu sin jedhe duuba. Gaa istaappii gora. Guyyaa meeqa tafe saadam damma laalaa maal jedha guys taappii gora guyyaa meeqa tafe saadam maqaa isii gattuq ilaalime guyyaa lamas hafe 2 days jedha. Namni taphataa warri kana illee taphataa na gabbisuu danda'u isaanii. No taaptaabii yoo sii godhan guyyaa lamaan kana taaptaabii yoo sii godhan
yeroo sa'aatiin lamaaf mootu hunduu walii sheer godhee itti irratti hirman. Ishii kuno doktorii waggaa 27 barate waan xiqqashoo Oromoon hubannoo hin qabne asiinuu sitti himee jabaa keessan silaa isin Oromoon jabeeffatu hin beektan. Anaa kana barna sira kiyya kasiidhaan Finfinnee keessatti osoo lubbuun jiru dhaabatuuf tureeyyu. Waan Oromoo ta'eef akkatti wannoo ta'e malee. Wallaahi. Ani koosa Oromoo ta'uu baadhee siidaan naa dhaabata bara. Kolfoomuun. Sira maa kolfitan? Ati qoosime. Ani sibi jedhee uganim turu. Hafuura kana wanni kaa'ee bakka karaa hafuura kana walitti hin qabanne agarsiin uumama garteetti akkaati qoosimeera. Mee laallee. Nama biyya Chaayinaa barattee yoo as kenname wanni ragaa siin kenne. Bakka amma tooppiin taphachiifna du'aayi godhi forgeetuuf keessaa godhi mo'amuu san namitti asal hin beeknu iyyuu Eertiraa maaliif beekna miti nuti Amaaraaf Sumaalee qaxaqqaxuu baranne nama nu beekne nutti fidde forgeet godhi uf keessaa. Kun forgeet are you now English forgeet godhi tooppiin taphadhu akkaawuntii keetii kasii nagaya. Bakka ganama galgala Amaara wadhan hojjeta riippoortii akkasirratti waan isirraan gubanne hin barbaaddu. Ilaalilla kaan jedhan hin dagattu. Xiiqii qabatti bareedu. Oromoon garaa lafaa fara akkatti jira xiiqiin qabatee namitti gandaatitti uummanni ta'uu fi muusoo kaa nyaatee bulaa akka ta'e aannanii dammaanii guddanne nafara. Intaloo jireenya isii irratti guyyaa tokko nyaata jiidhaa nyaattee hin beeyin. Isin qixxeessitee itti aarta. Wallaahi. Namitti shookaa nyaataa guddatte. Dhagara rafaa guddatte guyyaa tokko akka muka qabbanaa jalan taa'in. Maal jechuudha? Asli har'aa ustaa. Ragalaan jiru takka waan fira yoo yaa'in. Bakka qawwee sii bita ishii ni deemna. Bakka daawud ibsaatiif kamaal fa'aa dhaqan san teenna Isaayyaas yoo dhufanne sirna achi dhaqnee Eertiraa dhaqnee lollaan eegasirraa galuudha. Maal waare? Isaayyaas sodaataan nama osoo iddee. Talis. Araba doktora hamtuu garaa qabu jeensi. Daandii dabarsa gilee viidiyoo uffata kanaa furaa qabu. Guys, tap screen, tap screen. La anuma lolu niyyaan qabne ganna darbinaan aare malee hammeenya biraatti hin jiran. Atillee hin hubattaa nama barate. Bismillah. Guys, hundi keessanuu taappii godhaa fi kenna. Wallah kun ijoolleen alhamdulillah akkuma gootallee gootu kofalchiifte doktor galatoominaan jedhaa jiru. Kolfi wallah kolfa sirraa bareeda wallah. Uummanni gaddee ture bar. Wallahi alhamdulillah jechaa jiru koomentii jalatti hundi isaanii. Suma kanatti gubachuun jira Oromoo hundarra badda. Wallah ani baay'ee si jaalladhatti hin gubatin nasraaki. Awwallah osoo Ameerikaa jiraadhe leenca 20-30-40 waa gadhiisa namitti sanitti maal godhee biyya baqaa jira bannaati. Hin beektaa jireenya kaa'iru. Ati giiftaroota hunda dhabeessisuu diddee giiftarii hundi si beekan ammoo sitti asii akkamitti siin lolleme. Mi'a akkamitti siin lolleme. Kakadhee dhaabe kaa tapha beeksisuu kakadhee dhaabe kaa siinaarawaa miti wallaahi nama meeqaan beeksisin wallaahi maal akka himu tapha beeku. Guys hundi keessan tap screen. Hundi keessan tap screen. Oromootiya. Wallahi Oromoon hinga yoona siyaare ani hin beeku ani immoo akka malee naareetiin qabee akka malee na dhagahame ture. Nama hedduutu ture. Nama Yaasin. Yaasin baay'ee si jaaladhaa jedhaara. Firi viidiyoo waraabuu eegalte atillee. Yaasin boobee baay'ee si jaaladha baay'ee jaaladha jee nazara kunoo koomentii jira.
Guys, double tap. Double tap. Amma namni kuma lamaa kun osoo taappii gootanii bar meeqa jirra beektani? Akkatti mo'amne bar guyyaallee osoo taap godhuu dalii teetta. Karuma karuma kuna. Ijoollee qubni dadhabeera bar kanaaf mo'atamuu eegalle. Qubaan didee bar. Ayi yoo qubni hin dalanne isaan. Sisai. Dr. Video Raya. Sisai, welcome. Video majer or abde feri. Ertara winjet, ertara najara demte. Gana dige sentavan. Gawate sen. Mom ne fi mu me ja shaytanu ko abu sila sobre jira de ra wallahi silam yar ko ne se dufani mana ti baraka bhagwan jarma sira jira asli Wallahi hindu ta man arati gaba कैसे अरे वो नहीं वो वैसे वो मेरे से मेरा कैसे दोस्त मेरा कैसा है animal mira ismu kamera ke sangalin Nasra Kenya di sibak. Guys, apa bari Jamila makan ya? Torba, Sagal, Quran, 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 Quran lama. Shanta fi jabada. Shanta fi أي شخص وردة 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 لما في لما في لما في. يصدق. يصدق. Happy boche. لا متى أرجع كنا ما. لا إله إلا الله. هو يا جبال تنقص سندس تاني أكثر في أغتني. Sirkin kayno ezdik akabara. نعم ولا. سيركين كبنا والله. Jalbutta, thank you. Guys, Saada, Jalbutta, follow guys and look what was it. Asli ama woda game bira alhamdulillah fa jolan da ya lu ya de subhanallah dararu ya da jolan ya makasu sin da sin kabe guys ha shaytan ga di ma ba jin mash wal kurin nan dum أما خير كده آدمي خير أما خير من قمال تاتي تسرقة تودي سامك ada bin tabata jirra ida خير ما أدبي ما في سكتان خير زين كده تا nura mala bajara ni mirra kar jolati bau erge aye aser guys tapi gora imado ada bikin خير bikin tapi na ora ni ada bikin Nasrani yau sauti a te jirtuti na ci bayani gabbe ajanda si gorete ummaka ummata oromoti gama siga fada ita olkate tak lamaffa ana gema tabadu gema yara si besi zo dide anma simo wachi anma simo se lama sadafa Haro ko barwan dan daw post gore.
يا ربي إفاجة أنت يتو يوم وجولة ورموزة مولات إلي لما كان نيبان صدفة مال قطع سيجا باتي لينجا تربنا كان نتعمل شفته تاكي صدفة ليك تكتي أبو سيكن نيبان موبايل خيك أبسيس ما موبايلين كي يلي تبتيره torba miti boru iftaan jechuun yeroo teeppin aftabattu lecha sii kenna tokko. سامي قت Yeroo sa'aan lama seefu siin jedhe bargizee sa'aan lama seefu ijoolleen سامي sheeshiin siyaa godha. هاكم من إيجال Sa'aatiin inni dhumataa deema. Silkii biraatiin laala eegattu silkii namni si bira hin jiru. Waan taasisa biyya faranjii kana namni ijoollee biraa hin jiru. قوي بقدم الرأي لا دم بيخواني Kunoo raakkingi kayyadu. كم برسنتي لما احنا قلت تسمو Raakkingii meeqa fara jirta deemu gubbaa kana mataa keetir barreeffama raakkingii jedha. سدي Sadaffaa jira toophisirii jirta. Guyyaa lamaaf sa'a meeqa si'a filaal hin mul'isa. وكما لايف سينين بيخيتو Yoo gulaa fi seente beektalle hiriyoonni warri biyya tokko illee jira. Baay'ee tafirii ko. هاي اللي بدني وين Fixatte ijoolleen. Taappii goona gaa'eeti. ويا سدي تجرا نسي Guyyaa lamaa fi daqiiqaa 30 tafee jedhaa jiran ijoolleen. Sa'aatii 4 fa'a. Hunduu garuma gara bira. اوكي اوكي انك جبت Guyyaa lamaa fi maal kijibne naatu nuti yoo waadaa seenne waadaa waadaadha. I am doctor hoggaa deemi torba badheera. My ten سمير خير سمير ايز وان guddaa akka addunyaatti dhaabanii biraanaa fi naa rabbi si haa dhiisu. انا ما اليف برتني مي مال برت يا ادي مي مال برت مي اليف كره Ana ويا لما maa kun ammayyuu sitti himee asirra akka guyyaa lama booda hojii abaattee rikaardii galmeessu sitti maara kunuu barumsaan dhufee bara as keessa jira. Biyya chaayinaatti baratame kun akkaawwantiin kun baay'ee kennaa bara isinirraa fuusisuu dandeenya akka chaayinaatti biyyaatti hoggaa deemtu torba badheera. Aappii maan tiktookii kun. وي يا ابو اسمي يا ابو الله No, guyyaa lamaaf sa'aatii sekendii 32 guys guyyaa tokko miti. Juun 15 geemii qaba, Mee 10 geemii qaba. Komentiin hundi geemii. Guys, taappii godhaa. Taappii godhaa. Haadha qabnu taappii godhaa. Mooyaa mee doktoriin kenna. مالي موتا مالي موتا ما انا كان نمو مو بيخواني موتا مو مالي Biraan qabu godhaa. تكتاك انا بني نمو مو بيخ انا بيت عملت Karaamu. Maaga lama kadhaa tiktaakii. يا تكانا مو مو بيخ تكتاك انا بني أبدا Kunoo amma tapha lama lammoone. ايه كانت سموية الران سموية كان Bakka ati doktora moo jechuun bar dubbii jajjabduudha kanarra kamuu. أدير دكتور مالي فرتي أمر الله يوم ميرخص يوم ما دكتورة خلنا نقول تنقل سنين جبر سنين نارا Nasaraa keenya gaafumee qorri jedheetiin marfee qorraatii kenna. تانا إمو دكتور ما خي خلنا ننسى تلارن الأرسن ميرخص سنجرا دوا غودي هذا دوا غودي هذا دوا
من سبع Bakka muuziqaa kee itti waraanu fayyaa yaadatta. سانخالي أقول ويرا وي سي إذني أجاي والله إيه؟ جارتي لما فودا قلتن سكارو إيه jaartii lama fuudhuu eegalle bannaati. Anuma lammaffaa barbaada. Hin dhageenye maa? ما لا لما دقي أدي سلا جميلة ني اسمها دبرت بيبي لما فافوتا نيمبيكا تلام براسي سيفون كركرو جاتي كنا Gurbaa gaafa gurbaa gaafa sirba baaftu moodeela godhatte san dadhabne abboo hangaafatu sin jedhe bara mucaa kana viidiyoo amootti hin dhiyeessinii. Gizee shamarra baay'ee wal baratee magaalaa keessa taraa sin jedhe. Akka waan namni dhabamee ana qal'aa tokko kan dhufee gamas gaara gamaa narra sagalee kan dhagayaama. An sitti mibar lafa jala xiinxalina doktorummaan kenna ka gaafsan nu ittiin xiinxalina kun warra waan biraa ta'e argata. Awwain isaa walli see duuba inni bakka nama sanii bu'ee akka footootti beeksise malee nama walli famee qaba sirbini. Beekee bar kaameraa keessatti nu mul'annaan bakka famma seeraa jedheetiin waan kana jaartii daddabaratu eegala. Araara kana dhage ummata meediyaa kanaa miskiina malee asli achuma dhagaarra kaa'ime haasa'u nu jijjiireeti dubbiin san sheekotti meeqaan daamtee waan kan mi'a koodiin haa ta'u bakka dhiif. amma dhufuu deema kaayiroon hin dhufaanu. Si qaqqabaara taaptaap godha jedhi. Nu dursaa jettaa ofii si qaqqabaara. Guys, tap screen. Tap screen, tap screen, tap screen, tap screen, tap screen. Tapping gootanii gaari. Maaloo miliyoona illee kuma dhibba shayyoo galle maal rakkoo qaba jettanii kuma dhibba shayyoo galle maal rakkoo qaba jettanii ta'u taap gootan si miliyoona illee yoo galle dadhabne kuma dhibba shayyoo galle ta'u bareeda dhabne. Asli yeroo live irraa. Okay. Maal? Anama Jaarmanii wayii fuudheetiin haftaamii ta'uu barbaadan jirtu faranjiin jaarsan qabu. Wal nu barsiisin. Abaan faranjiin jiru jarma lafaan ingiliin jiru ijoollee maal beektaati yoo feete ati mee nama kanaattu ati mee silaa. Mormoo jiraan kaa. Jarmal bara abbaan. Mormoo jiraan kaa. Galanni nafaraa ta'e nafaa ta'u mormoon nu barsiifte mormoon jennaani. Yaa dhage jarmaliin afaan mataa sii qabdi beektaa asliin.
Bakka ijoolleen amma dooktoraa fi artistii gidduutti waan gurguddaan darbanii akka qabxii dhootti fiqee lama faxasii nama biraa wajjin tattaafadhu yoo dadhabde booda baay'ee itti deebi'i wal agarra. Akkasiin jedhe godha ishii guyyaa lamaan kan ima deddeebi'i kootu iftaan yoo sa'aatiin lama biddabti hafumuutu anuusi si chaatu biraa ol bilbilaa itti barreessa isin jira. Tole. Ayyee nasraa keenya. Inaarini geemidhaa akkuma qoosatti qabii. Inaarini inshallah ni milkoofti. Tokkoffaa rabbi isaa xumuursisu ayyee. Ayyee asli. I love you. Baay'ee si jaalladhan beekta. Yooma haara afaaniin waa jedha malee. Ayyee deemu. نسيشا السلام عليكم. وعليكم السلام بي. نارين سنار سارة مان سيريس نو براتو ديستو نار سارة سلا كاني تبغى تمرتة هكذا نورا قبلو نويمته نواربسته وان يعني سلا هكذا كتوي أما أفكار تبغى لسارة واتو كنا سيني واتشونس واتبوني سوانجراتي Mira que se galte, mira que se galte, tu galo kumana tiket. Itu malu kuma. Mira que se galte, mira que se galte. Aka kabda, aru gesa, rumu egu da bunke mo mataf karabante. Rumu egu da bunke, akka ummanni asa wakimo, sababa goda tiya mo man. Kanaf amara ga jari dabi, wani badde wanti te. Kan masin jachu bangasti sene, garna darbite, ata ko ga kabajawana sikafu challi sene mandeme. إناري أما أري لا في المدينة كتارات تنبيه كيس وقت والله وأنا تي ركوا يبا قلت تبان سينه مو نتى تيرا أقدر أدي جتات من درا ورابي يا جلك يا بيدا نصرة أري لك ستام sorry والله Mube ummanni maali dhaggeeffadhu mube ummanni maali onni sababa na godhatume maaliin balleesse. Waa'ee uummataa sitti moo dhugaa jirtu bahee dhufe kasii keessa taa'ee sitti moo asuma taa'ee sitti moo. Nattiin asuma taa'ee. Wallaahi uummanni akka ijaatti si jaallata an akka gootti maaliif beektaa nama 23 dhufe uummanni Oromoo akka ijaatti si jaallata geemiin keessin ture sa'aatii tokko fayyaa teessee dasraan deeqaa daman taa'ee gaafa taphadhu sana argite sa'aatii tokko fayyaa teessee narra fe argite ta ranni sin jere jira sitte men jira narra fe si wajin ta arra fe tokko jedhe inni lammata ammoo nasra wanni tokko aariin sirraa dhagahamuu sirraa mul'achuu qabu maaliif beektaa nako mee nakumatu mube barnu wanta kan dubbanne bari kommantiitu ati nasra sinu badhaan ati majarashaa irra geesse kaateeyyi injibatamee imimmaan gara kiyyatti bu'ee aamileen cabura jettee balleessite nasraa balleessuu si hin gammachiisee namatti kanummataa dhiisi kanummataa nuti irraa dubbata oolee bule si hin gammachiise akkas arguu wayya jette miti garuu immoo nasraa sooluu waa qopheesseera abdul shukur hin jira akkasitti abdii kutatta hin seene sitti faraduu miti amma si ifanaa saara malee ummanni immoo dhufee waan danda'u godhe utumatti injifatte waan danda'u godhe macarashaan hin laalamne amma maal jedha ummanni ليش ألم والله أنا ما فاني قلت له ليش ألم قلت بيسين ترى ليش أسدي قلت بيسين جرا تايمي دوما تيبر مبي أنا كرانا رافا ما جرا استاي ما نكيس سك ريمنا رافا ده كنا أمر رمنا لا
Mubee ati kannite waan qabdu leencala ma kannitee jirta mubee sii galee. Agireta garuu nani dadde asra hidhadhee jira man. Argeera. Wallahi hidhadhee jira. Warabbal kaaba hidhadhee jira argiteetta bakka. Aga Itoophiyaa jiran baay'ee akkuma namaa Itoophiyaa ta'u siifis Itoophiyaa ta'an. Leencala man kennee. In qabu laan sobu. In qabu. Utuun qabaadhee kanan godhe sin jedhuan. Si galee anamma ilmi namaa na biratti ilma namaati. Siif abbaa abdii wal biran dhaabu maaliif ati dubartiidha. Abbaa abdii wanti caaltuun ana biratti dubartummaa keetiin caalta. Dubartiin haamilee cabuurra dhiirri haamilee cabuu wayyaa. Abbaa abdiitu diilee sana gadi guuree waa biteena biraan qabu. Si galee kanaaf inaarin wanni ta'eera amma maal gochuu qabda beektaati. Ilaanas mubaarak maal naan jedhe borgaa bita. Inaarin wanna tokko wanni ta'eera wanni uumameera sakandiin dhumateera. waan sakandiin tokko immoo geemii keessatti. Salaamu alaikum. Mubee kiyya waan takka beeku manni keenya waan nan sababeeffannee ittiin sakandiin dhumatee jira argitee jettaan mubee. Dhumatee jira. Leenca lama sadii afur ka qopheessan waan takka yoo eega wanni san taate gadhiisan malee hin dhaqqabu mubee argaa jirtaa miti. Mubee. Bakka nasraa koo ammatti aarii akkatti dhiiftu maal agoon. Mubee beekaa keessaa na baastanii. Dhugaan isin himamti hawaasa keessaa achi na baastanii. Wallaahi simbaamne tun si baase daaraa dibadheen beektaa kan bituu hin dandeenye beektaa kan yeroo isatti beektu dhabee miti qabaadhee iyyuu bituu hin danda'u leecha ooman daaraa dibadhee. Wallaahi waan dandeessu ani amma mubee isee afaan hin dubbadha namni aaratti hin qabne yoo jiraate kan rabbiin na argu akka nama sooshaal miidiyaatti si qofa.